Jira jaani inni nu dhufee jira jaani mees jira jira galchaa jaan dhufee jiraati. Sigale maatii isaattillee bilbilee jira. Maatii isaattillee bilbilee jira. Sigale nama tokko irraa bu'aati ni jira. hiriyoota isaattillee bilbilee jira. Nama hundatti namni ani ittiin bilbiliin hin jiru manguddoon biyya kanaa quba qaban. Nama biraatu maqaa isaatiin banate malee isaa miti Muniirtu. Jiru inni online irra iyyuu jiru feekidha. Feekidha. Feekii kana buloggodhi feekii kana buloggodhi nurraa bakka yoo isatti hin taane. Sigale kana maqaa feekidha. Feekidha isaan unkaan አይደለም inni amma TikTok irratti dhufee ka deebii isinii deebisuu miti osoo siifuuniif ilmaan kee dawaadhaa barbaadamaa jirti kottuuti qoricha ta'eef osoo jettanii ni dhufu nama dhufuu miti ani gara manguddootiin illee kara hundaaniyyuu abdii kutee tan gara keessan dhufe malee ani yookaan inni na jala dhagahee na oliin aniif inni egaa oliin haaso'ineeyyuu amma baatee afurii online irrayyuu hin jiru miidiyaa aniif ilmaan isaa beeknu maraayyuu nu jala badee jira miidiyaa amayyuun fayyadamu inni jijjiirrateetu jechuun laayifii biraa eegalee jira jechuudha. Sigale. Siifu. Ummaa isaa immoo kama kalee kana kaleellee dheengaddellee akkasuma ammoo ijoollee abbeerota isaa egaa ajandaan gaa TikTokiin dhufte waan tokko tokko wal gaafanne egaa akkas ta'e egaa dubbiin asumarra naa dhumu jette waan tokko ta'anii waan na dhibee jira sila waan an akka na dhibee tokkotti. Sila amma fakkeenya hawaasa jalaa fuudhee yookaan qabeenya si jalaa fuudhee namni tokko yoo deemtee qabsiistee yookaan hawaasa kana dirmeessitee wanta goota. Amma dhimmi ati gaafachaa jirtu dhimmuma takkichaa san immoo dhimma biraati immoo mee kana adda nuu baasime hawaasa kanaaf. Tokkoffaa waraqaa kee qofa irraa fudhachuudha moo waan biraati jira ka biraa kan irraa si fuudhanii jira yoo waraqaa ta'e ani wanni natti sanboodhaan waan na mul'ateen dubbadha. Safi ati nuti kabadhume. Inni rati akkamiti nama gaafatu bar wanti ani ofirkaa qabee jiru bar lukkuu miti bar ilmoodha bar dhiirri tokko akkamitti ilmoo shanii fi haadha ilmaan ofiitii fi ilmoo ofii akkamitti badheetti darbee deemee bultii biraa jaarratettee yaadda osoo qabeenyi biraa hafeeyyuu bar bultii jechuun bar waan qorqorroon ijaaramtuu miti bar. Okay, la siifu dubbiin si gaafa dho hara biratti meesinga wani sinjee waraqaa sila emailuma fi waraqaa kan si hosi kan numa sanuma qofa barbaaddaadha moo amma qabxiin guddaan qabxiin takki jaarrachuun dura si galee namni tokko bar namni bultii jaarratu namni bultii jaarratu namni bultii jaarratu bar ilmoo ofii tartiiba qabsiisee saafii carraa nu kenna. Sorry, gizee takkitti wanni ifa sii godhu yoo jiraate Munir isii caalalleen beeku haati dhimmaa keessa jirti. Garuu isiin ka jedhaa turte laayiva ofiitiin illee dhufte viidiyoon garagaraallee ka isii ka deemaa jiru. Namni kun jaarsa kiyya ilmaan isaati kaan harkaa qabu rakkoo fi gadadoo meeqa keessa dabarsee waliin guddise ka hawaasni kiyya miidiyaa irratti bahee naa guureyyuu na harkaa fudhatee na sobee mana ittiin ijaaratee mana sanitti niitii biraa fuudhe. Ani isaaf jecha waa meeqa ta'ee hawaasni Oromoo ka miidiyaa kana gubbaa jiru kaleessa gaafa ilmaan teeti aanan biti jedhee ummanni naa guure sanuyyuu walitti qabatee manaan ijaaratee narratti fuudheedha. Sigalee sanbira taree waraqaa silaa naa dhumate na harkatti qabee jedhaa jirti obboleettiin teenna. Kanarratti ammoo gaafiin biraa wanni itti dhiyeessu hin jiru. Kana barbaaddaa san barbaaddaa osoo hin ta'in mucaan kun isii miidheemi. Ilmi dhiiraa ka akkanatti intala shamaraa ittiin taphatu ka silaa bara abboo dubartiin tuni. Wallahi osoo garii taate ilmaan kana gattee ka biraatitti heerumtii bar. Har'a inni ilma dhiiraa ta'a garaa kee keessa shiboo jira amma booda nayyuun fayyaddu ati jechi jedhu kun bichaan sigalee sin gubu akka ilmoo dhiiraa tokkotti. Kanaaf harka walirra qabu osoo hin taane mucaa dhiyeessu wanni nuti godhuu qabnu amma booda isiyyuu gaafii gaafachuu hin qabnu. Nuti mucaa dhiyeessinee harka irra qabu osoo hin taane maaliif intala shamaraa irratti akkanatti taphatta jennee waan silaa godhuu qabnu hawaasa kana waliin marii oofu kanuma jechuu barbaadeetti galatoomu. Siraj dubbadha. Salaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam dubbadha. Sagalee kiyyan jiraame. Dubbadha itti fufaayyee. Obboleeyyan tiyyaa Imraanuun dubbateera saafichoolleen dubbatee jira obboleettiin teenyaree dubbatee jirti. Wanni guddaan wanti garaa nama nyaatu wanti yeroo baay'eellee nama dhukkubsu kanamallee nama keessallee hin baane
mucattiin tun daa'imummaa isiitiin daa'ima shangara baattee ikispaardii taatee jirti jechuudha ammachi. Akkuma itti himan sana ikispaardii ta'uu isii hubatee waan akkanaa kana dalage. Garuu ilmi namaa namni dhiira ofiin jedhu namni haadharraa dhalate namni obboleettii qabu mucattii ufiifuu jira osoo biyyallee taate homaa rakkoon qabu. Mucattii ufiifuu jireenya namaa guyyaa takka hin jiraatin. Daa'imummaa isiitiin biyya baqaatti baate rabbiin ammoo akka waan abbaa kennuuf dhabe badhaasa rabbiitii rabbi waan abbaa barbaadee waan fedhe kenna. Mucattii tana rabbi isiiyyuu daa'ima ilmaan shan rabbi garaa kaa'e kun jalaa deebee hadha ilmaan afurii kophaa isii gaafa biyya kana jirullee asiin durallee dubbiin ijoollee tanaa ka'ee ture ni yaadatte yoo ta'e online akka inni gargaarre iyyaa turte mucattiin tun hin deebi'amee mucaan sunuu hidhaa seene haga inni hidhaa seenes waa'ee abbaa manaa kiyyaa dubbadhaa jettee daa'imman ofitti uffata wal fakkaataa gootee tishartii wal fakkaataa uffistee sagalee iyyaa fi turte ta'aa fi turte jira. Har'a ammoo akkummaan inni hamilee isii eegullee haa hafu akkummaan inni ilmaan isiitii yaadullee haa hafu maallaqa yoo xiqqaate Oromoon daa'imman teetiin guddifadhuudhaaf walitti buufteef daa'ima walitti qabna abbaa manaa kiyyaa jechaadhaaf akka hundi hinga isaatiin natti fakkaate kasii gaaf duraa irra galle natti fakkaate. Guyyattiin tun. Kanaaf amma wanni guddaan wanni godhamuu qabu yoo jiraate namoota bebbeekamoo naannoo san keessa jira. Alhamdulillah biyyi keenyas guddattee jirti amma. Nama akkana nama miidhee miti namni safuu cabsayyuu qabamee hidhamaa jira jechuudha. Tiktaakar gurguddaan dhagaa jirta argaa jirta. Kanaaf safuu cabsayyuu kun mirga dubartootaati dhugumatti wallahi nuti eessa haa taatu eessa mucattiin tun shamara ta'uu qofaan hamileen isii hagana dhahamuu qofaan mucattiin tun kaasaan mooraalii isii kafalamuufi qaba gurbaan seeratti dhihaatee gaafatamuu qaba wanni isiin jaarsummaa shanyii warraa soyxulleen hin jiru. Oromoo yoo xiqqaate daa'imman tanallee kaleessallee Oromoon ofii guddise gurbaan kun haga gaafa garaa kaa'eet malee haga bakka tana geeti namni abaaboo takka darbellee Oromoo daa'imman tanarraa Oromoon itti gaafatamummaa mataa isaa qaba. Oromoon ilmaan isaa ta guddise tana abbaa isiitiin ga'uuf bakkaan ga'uuf galmaan ga'uuf waan ofii qabu gargaaraa ture Oromoon jechuudha. Oromoon akkuma kalee ilmaan tun teenya guddisuu qabna jedhe san hadhallee dhugaa ilmaan isaanii tadabde intala isaanii ta garaan sibiila tanin akka dhalte haati isiin sukkumne ta nyaattee garaan qabne uffattee dirraan qabne guyyaa tokko quuftee nyaattee jirti. Hospitaala turte miidhamaa turte. Hospitaala turte miidhamaa turte. Achii baate daa'imman waa nyaatti waa hirriban qabdu daa'imman tun nama afur dhiisi tokkochaa guddisiin ulfaata jira. Hin ulfaata jira wallahi billahi hin ulfaata. Daa'imti tun nama afur kophaa isii guddiftee asiin geette. Daa'imti tun adda guddataa deemtuun fedhiin isaanii dabalaa deema. Ni nyaatti ni dhuydi affaasa jira. Eessaan rafti mucattiin tun jireenya namaa jiraatte. Isii hadha akkana jiraattu. Yoo isii waan tokko godhuufii dhabe hadha waan hawaasni isii waliin qabe hamilee isii cabse irra deeme kennaa inni ilmaa isiin kenne rabbitu kenneefi isiidha. Rabbitu kenneefi. Rabbiin yookaan jara tanaan isii gammachiisuun ni mala. Rabbiin kaasaa isii ijoollee tanaan kafaluufi ni mala. Ni kafalaaf inshaallah. Garuu gurbaan waan kana isii irra dalage seeratti dhihaatee namoonni magaalaa roobee keessa jiran namoonni gurguddaan waan kana lafa kaayuu osoo hin taane asirraa bicha hadha haasaamee mucattiin tun illee ol baatee iitee biraa galuu osoo hin taane waan kana bakkaan gahuufi qabdanii erga qabdan gadi hin dhiisina dhimmichi ammoo dhimma kutaati miti dhimma ati baale ati arsi ati dargeetiin dhimmi dhibba lubbuu nama afurii nama shaniiti jechuudha. Daa'imman nama afurii haadhaan nama shani siigalee biyyi keessa jiran biyya baqaati. Wanni jarri argatte maqaa isaatiin jira garas deebi'ee jedhamaatiin jira. Hadha daa'imman tana mucattiin tun maaliin qoonqoo jaraa nyaachifti. Boroo daa'imman tana waastinnaan jira daa'imman tanaa hoo maali? Daa'imman tun boroo waastinnaa akkamii qabdi ni guddatte. Biyyi tun biyya namaati akkuma inni gale isiillee galuu dandeetti biyya namaati beekamu. Kanaaf asirraa iyyamee dhiifamuu osoo hin taane gurbaan qabamee seeratti dhihaachuu qaba. Yoo seerallee ta'uu baate dhufee deebii gahaa deebisuu qaba. Maaliif akka dalage deebisaa wayituu qabu. Akki jedhamu kun dhugaa taanaan dhugumatti. Wallahi if nama jibbise jira. Dhiirummaa namaa if nama jibbisiisa. Dhiira ta'uu si qaanfachiisa. Waa dubbachuu si qaanfachiisa bakka. Maaliif daa'ima hadha sibiilli garaa isii keessa jiru. Taharra silaa har'a osoo rabbi nama akkanatti qabu baate silaa hadha mangistiidha bara. Waan teenna taateef qaqqabamte malee osoo hadha kutaa osoo nama biraa taate osoo lammii biraa taate tadaawwiifitti dhufanii ziyaaranii bara. Jaartii silaa akka nugusaatti ziyaaramtutu carraan bakka malee nama dhaabaa hireen ammoo waan hireen nama goote hiriyyaan namaan coorti dhugaa isii irratti hin allaggaxinaa dhugaa isii irratti
afaan daddarbina waan jirtu godhaafi gaafadhaafi dhugaa rabbi waan jiru hundaan gargaarsa fedhe barbaachifnaan faana buunee gargaaruun dirqama. Mucaan kun ammoo isin gargaaramuudhaaf dhimmi mucaa kanaa gadi fageenyaan laallamuu qaba jechuudha. Dhugumatti wallaahi billaahi kun waan nama raffisne. Dhugaa mucattiitiif osoo hin taane Oromoon dhugaa teessan barbaadadha. Kalee ilmaan tana isintu guddisaa ture, ilmaan tana isintu bakka hanqaa ture, isintu mucattii tana cinaa dhaabbataa ture. Hadda ammoo mucattii isin cinaa dhaabbattanii madaa isii fayyiftan osoo hadda naasuu kanaan mucattiin tun ippiraasona osoo dhoote maal godhan daa'imman osoo hadda maraatte osoo xash jette daa'imman tun maal taate jaran eessatti hafti daa'imman tun carraan daa'imman tanaa maali daa'imman tun ilma namaati boru waan jarri taatu hin beekamu inni waan inni bahu argine bara amma abbaasan wanni inni bahu kanuma hin jiru kana booda wanni inni ta'u hin jiru injiinara piroofeesara nu ta'aaf wanni isa eegan hin jiru daa'imman waan jarri baatu hin beekne tana har'a osoo haati tun irraa garaan isii naasuudhaan dhoohe dubartiidha ka fayyaa qabu akka ta'u hin beeytanii jaalala caala as biratti maswaati meeqa kafalte maswaatinnati meeqa kafalte as biratti kanaaf nu hundi cinaa isii dhaabbannee dhugaa isii barbaaduufin dirqama kan keenya ilmaan Oromoo hundaati galatooma ulfaadhaa saafichoo nama baay'ee jira isirra dheeressuu siifuuti yaa abshir ati jabduu namaati namni jabaan ammoo waan xiqqoo tanatti hin cabu rabbiin ammoo sifatane rabbiin ammoo akka sifatane kanatti sin hambisu wallaahi rabbi ilmaan teetiin ara si galfachiisa amrii tantee rabbii kee irra kaayadhu imimmaan kee rabbii keetitti mooyi abshir kanaaf sammuu teelleen dhabin ufilleen dhabin ati jiraannaa wanti hunduun jiraata ati intala Oromoo birattis kabaja qabdu intala rabbiin biratti illee kabaja qabdu rabbi kennaa ati hin dandeenye sin baachifne akka ati dandeettu beekaa rabbi sii kenne malee abbaan qabeenyaa baay'ee jira ka ilma tokko cadhabee kadhatu silaa rabbi isaa kenna hin dandeetti gabrittiin tietun hin obsiti hin sabarti jedhee rabbi sii kennee si fatane fatanaa keessa jirta ehee fatanaa maalaaf allebish mawdaq allebish ምናዲ ጠንካራ ነች ጀግና ነች ወርቅ ራሱ ወርቅነቱ የምታወቀው በስንት ሰዓት ተፈትሾ አይደለ እየተፈተሽ ነው እናት እየተፈተንሽ ነው ይሄን ፈተና በብርቱ እንደ ኑሮ ማለፍ አለብሽ ጠንክሪ ጀግና ሴት ነሽ እጅ እንዳሰጪው ደግሞ ኡጋ እረት አባን ፈደሲ ፈረዳበታ ከጎንሽ ነን ሁላችንም ربي وان كان كي حقتي سياباسو الفات اسافيچو غلطو ما يچو بربادا بابا خيا الفات